kaetti magara wallo magalto yaadera danne magalo indema wallo damma ko siyaade ko tuuda fiti sinega oda gara do jalatti indema wallo indema wallo kaetti magara wallo magalto yaadera danne magalo indema harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoota amantaa islaamaa maraan baga jalbultii ayyaana Eid al-Fitr kan bara 2017tiin nagaan isin ga'ee jenna gareen Hiyyobii Media for All ayyaana kana sababeeffachuudhaaf qophii addaa dhangaa addaa qopheessuudhaaf gara bulchiinsa godina saba Oromoo magaalaa Kamiseetti imallee jirra. Walloo hadaawwannu jechuudhaan kaanee walloon hawaasummaan dinagdeen investimentii fi tuurizimiin aadaadhaaf seenaadhaan maal fakkaatti jennetu gara dhufnee jirra. Egaa imala keenya kanaan walloo sin daawwachiifna. Walloon egaa bakkeewwan seena qabeessaa fi aadaa boonsaadhaan beekamti. Amma immoo bakka kanarraa kaanee bakkeewwan seena qabeessaa fi akkuma kana immoo iddoowwan hawwata tuurizimii biyya kana keessatti jiran waa muraasa deemnee gargar qoqqoodachuudhaan deemnee kan isin daawwachiifnu ta'a. Kanaafuu hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura isiniin jenna. Ayyaana gaarii. Damee Oromoo baarentumaa kanneen ta'an Oromoota kaaba Itoophiyaa waliin daawwannu seenaan qubsuma isaanii seeneffamni isaa akkuma seenaa Oromoota biroo dabsamee himamaa tureera. Dameen Oromoo baha Afrikaatti bal'aa ture dhiphachaa dhufe malee godaansi Oromoo jaarraa 16ffaa wal qabsiifamanii himaman seenessaa dogongoraatii jedhu qorataa fi barreessaan kitaaba mata duree waadama walloo Shee Ammee Xiyyaar. Yeroodhuma wal fakkaataatti kaabaas ture, kibbaas ture, jiddugaleessaas ture, bahaas ture. Amma namoonni Oromoon achi godaanee dhufe akka saarama dacha'e achi deebi'ee jedhan damee wayii gabaabaa wayii tokko godhaniiti damee madhiphoo wayii tokko godhanii yeroo kaabatti turee fi yeroo kaabatti ture adda baasuudhaaf jecha rakkachaa oolu. Kaabas jira ture, kibbaas jira ture, jiddugaleessas ture yeroodhuma wal fakkaataatti Oromoon jechuudha. Kanaaf Oromoon walloo bar jaarraa afuraffaa keessatti bar askunoo manzi isa jedhanii amma manzi laaloo jedhanii waaman kana keessa Oromoo ture. Jaarraa saglaffaa keessa baadittii maayaa intalti ma abbaa gadaa Harargeedha walloo bulchaa turte jaarraa saglaffaa keessatti so jaarraa 16ffaa jaarraa 15ffaa keessa Oromoo walloo godaanee as dhufe maal jedhanii warri haasawan jiru. Seenessi Oromoon jaarraa 16ffaa keessa kaaba Itoophiyaatti godaane jedhu eessaa akka keessa yoo sababa himan gosa Oromoota kaabaa keessaa tokko kan ta'e Raayyaa keessaa namoonni jaarraa 12ffaa keessa Baaleetti godaananii waggootaan booda biyya akaakilee isaaniitti yoo deebi'an Oromoonni kanneen biroo garuu yeroodhuma sanayyuu qe'eedhuma isaanii kaaba Itoophiyaa turan. Oromoon Raayyaa jala kana akka manguddoonni keenya nutti himanitti jaarraa 12ffaa keessa godaananii gaafa sana jaarraa 12ffaa kan nu jechisiise maal ka'umsi keenya gaafa Oromoo walloo Raayyaa ka'ee achi godaanu jala kanarra godaanu Sheekh Hussein Malkaa anaajina jiran lubbuudhaan gaafni sun immoo jaarraa 12ffaatti seenaa keessatti kan jiru jechuudha. Gaafa kana isaan godaananii asii Baalee Baraayitu amma Gooroo Fuguukoo sana Keeniyaadhaa dhaqanii qubatanii jiran jechuudha. Oromoon achuma jiran kun achuma jiran isaan kun. Raayyaa kanii Oromoo isa kana asitti dhiisanii tursama walloo kana dhiisanii jala gammoojjii kanarra godhanii daangaa Affaarii wajjin wal qabatu kana jalarra godhanii achi qubatan bara 95 achi turanii jaarraa 16ffaa keessa deebi'anii galan qe'ee isaaniitti. Kitaaba isaanii mata duree waadama walloo jechuun barreessan kun seenaa cunqursaa sababa eenyummaa isaaniitiin Oromoota walloo irra ga'aa turee fi bilchina qormaata sana keessatti uummatichi gonfatee kan dubbisiisudha. Waadama walloo kan jedhu barreeffamni gubbarra isa jiru maqaamti kitaabichaa jechuudha. Waadama walloo jechuun waadama muka waadamaa jenna biyya kanatti furri gaafa gubatu furani beektamti bosonni gaafa gubate bosona sana keessatti mukni wayii damdamatee guboo sana keessa lalisee ba'a. Muka san gaafa mukni sun maal jedhama waadama jedhama. Gubatee deebi'ee damdamatee lalisee bahe jechuudha. Qottoon namura yoo jette hin dandeessu muka sana hin jabaata. Kanaaf kitaabicha irratti amma ta'e seenaa Oromoo walloo waan hin barreessuuf yaadeef
waadama walloo jechuun Oromoo walloo kun akka muka waadamaa sanii dhiibbaa bara dheeraa cunqursaa bara meeqaa bara dhibbaan lakkaa'amu keessa darbeet dandamatee har'a aadaa isaa afaan isaa tokkummaa isaa gootummaa isaa qabatee maqaa Oromoolee tiksaa jira. Maqaa Oromoo gootummaa Oromoodhaa tiksaa jira. Oromoon goota oggaa jedhan yoo amma fedhan waan fedhan jedhan Oromoo walloo tuquun hin oolu. Kanaaf maqaa Oromootis seenaa Oromootis eenyummaa Oromoollee Oromoon bu'aan qabu yoo Oromummaan hin jiraatin. Kanaaf eenyummaan Oromummaa bakka hin jirretti Oromoon faayidaa hin qabu. Kanaaf eenyummaa Oromummaa sana cunqursaa fi dhiibbaa sana keessatti eeggatee waan as ga'eef waadama akka muka waadamaa sanii. Oromoon walloo yeroo ammaa jiru sababoota cunqursaa jaarraa lakkoofsaniin bakka sadiitti qoodamee jira. Kan eenyummaa isaa dagatee an walloodha jedhee of waamu, kan eenyummaa isaa beekee aadaa isaa afaan biraatiin jiraatu, kan eenyummaa isaa beeku aadaaf afaan isaatiin buluudhaa jedhu qorataaf barreessaan seenaa Sheehammee Xiyyaar. Gaafan kitaaba kana barreessu Boorana Kibbaa Walloo Kibbaa Boorana deemee gaafachaan ture. Walloo Kibbaa keessatti Boorana kan jedhamu jira. Asa keenya keessatti bakka Oromoon jiru wanni Oromiyaatti maqaan Oromiyaatti moggaafamu asitti si moggaafama. Ati shakkuma hin qabaatin. Lafni tokko asitti kombolcha jennaan Oromiyaa keessa kombolcha kan jedhu dhabdu barbaadde. Higalamti. Lafa wayii tokko Oromoon asii kan ittiin waamu Oromoon achitti ittiin waamu. Bakka Oromoon jiru wanni beektuun lafni isaa maqaan isaa wal fakkaata. Bakki haalli hedduun jechuudha. Haalli hedduun. Amma kanaaf achi deemeen ture. Seera qaban. Seera qunnaa biyyaa jedhamu qaban. Warri sun afaan Oromoo danda'an. Warri nama siin jiru. Walloo Kibbaa wannoo keessa kan jiraatan jechuudha. Eenyu Boorana kee kan jiraatan. Warri afaan Oromoo hin dandeenye jiru immoo kan afaan Oromoo hin beekne kan maaliin beekne garuu maal jedhan seera qabu seerri isaanii maal jedhama uumaa jedhaniiti seera uumaa jedhanii uumaa jedhama afaanuma Amaariffaa isaati uumaa jedhanii seera sanii wal bulchan baadiyyaan isaa jechuudha Walloo kana Kibbaa kana keessatti bakka biraa immoo shanii janiitu wal bulchan seerichi isuma inni seeruma amma seera sirni gadaa kun hin caccabee miti gaafa sirni gadaa caccabu nu biratti seera abbaa Oromaa jedhama. Isaan biratti bakka tokkotti qunnaa biyyaa jedhama, bakka tokkotti uumaa jedhama, bakka tokkotti shanii jedhama. Caccabeet maqaa sirna gadaa jedhu sana dhabnaan maqaadhuma biraa moggaasanii fi maqaadhuma naannawa isaatti moggaafatee itti fayyadamaa ture jechuudha. Isa eenyummaa isaa dagateef sababa kan ta'e seenessa sobaa turedhas jedhan. Kanaaf Oromoon dameen inni tokkoffaan isa afaan hin beekne eenyummaa isaa wallaalee Wallooyyoo ofiin jedhee taa'u jechuudha. Amaaraan himatu, Oromoon himatu, Afaarin himatu, Wallooyyoo ofiin jedheetuma taa'aa tokko san. Inni lammaffaan afaan ofii beeka. Amma ta'e aadaas inuma ja'a. Garuu eenyummaa isaa lakkaawwatee Oromoo ani abalu kan abaluuti kana torbiin jira nu biratti torbii lakkoofna. Torbii lakkoofu jechuun ammeen kan abaluuti abalu kan abaluuti jedhee amma abbaa 7 8 9 10 20 sammas 40 warri lakkaa'u guute 50 warri lakkaa'u. Kanaaf kana kan hin lakkaawwanne immoo kan abbaa 3 darbee hin lakkaawwanne Oromoodha. Garuu aadaa fi seenaa isaa harkaa gatanii cunqurfamaa ture jechuudha. Aadama ollaa fudhateetuma aadama keenya jedhee aadama ollaa wajjin sirbee kanas ga'e jechuudha. Kuni jira. Oromoon Walloo sirna Oromootiin bulaa jiru garuu afaan biraatti fayyadamus of beekuutti dhiyoo ta'uu himan. Godina Walloo Kibbaa Walloo Kaabaa keessa immoo warri amma afaan hin dandeenye eenyummaa isaa wallaalantu jira hedduun jechuudha. Gana yoo achi lakkoofte immoo maqaan isaanii duubni Oromoodha. Akaakayyuun booda kan jiru Oromoodha. Kan aadaa fi afaan isaa qabatee har'a ga'e sirna gadaa moggaa isaa kan ofii isaa ta'e qaba. Seera abbaa Oromaatiin bulaa. Abbaan dhiiraa eegduu seera abbaa Oromaatiin. Abbagaar warra seera raawwachiisanidha. Abbagaar abbaa Haqaatiin. Seera Mileetiin ammoo dargaggootatu bula. Inni sadaffaan kan aadaa isaa beeku, kan afaan isaa beeku, kan eenyummaa isaa beeku, kan torbii isaa lakkaawwatu, kan gosa isaa beeku, damee isaa beeku, balbala isaa beeku. Warri kun jira godina keenya kana keessatti amma warri kun ni argaman warri nama siin jiru kun sadannanuu jiru godina Walloo amma godina saba Oromoo jennee waamnu kana keessa. Tokkummaan Oromoota Walloo biratti mariidhaaf inni dhiyaatu hangafaa quxisuun wal dhaga'a. Ilaalchi siyaasaa fi amantaan tokkummaa isaanii irratti tasuma dhiibbaa uumeen beeku. Nu biratti
filannoon qabnu filannoon keenya tokkichi tokkummaa kan kana nu eegu immoo seera abbaa ormaa kan jedhu qabna sirnuma gadaa keessa damee tokko ta'e bakka sirna gadaa san bu'ee kan nu eegutti jiru godina keenya kana seera abbaa ormaa kan jedhamutu jira seera abbaa ormaa kana kan hoogganan hojjedheereeyyii jedhamanii beekamu hojjedheereeyyii jedhamanii seera kana ni fooyyessu ni tumu yeroo yeroodhaan gaafa cidha akkaataa cidhatti wal fuudhan akkaataa cidhiitti godhamu akkaataa hiyyeessitti fuudhuu danda'u akkaataa badhaadhaan hiyyeessa ukkaamsuu hin dandeenyetti ciinee haala salphaa ta'een akkamitti akka gaggeeffamu nagaa biyya keetii daangaa kee akkamitti akka eeggattu ofii keetii keessatti akkamitti akka wajjin jiraattu seera tumanii seera fooyyessanii ni diriirsanii hojiirra oolchan seera kanatti immoo kan akka abbaa duulaa ta'ee fayyadu abbaa dhiiraa jedhama jira humni isaanii immoo isa gaafa namni daangaa darbee abbaa dhiiraa kana qabee adabaa irraa qalaa waan barbaadaniin adabanii seera mataasaa qaba haala barbaadameen adabama haala kanaa wajjin jiraatan jechuudha gaafa wal dhabe immoo abba gaartuu araarsa seenaan walloo muraasa dubbataa jirra malee sanaan olii hedduudha milkooma sagantaa kanaatiif qaamolee nu deeggaran galateeffachuun barbaada baankiin gadaa ispoonsara sadarkaa tokkoffaa ta'uudhaaf sagantaan kun akkatti milkaa'ee akkasin bira gahuuf deeggarsa jabaa nu taasisee jira galateeffachuu barbaanna. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessani baga ayyaana Iid al-Fixraa kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha baankii gadaa Iid Mubaarak gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guututti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii gadaa hundumaatti karaa fooddaa addaatiin isiniif dhiyeessa ji'a ramadaana soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan Iid Mubaarak gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa baankii gadaa baankii aloota haaraa ayyaana gaarii baga ayyaana Iid al-Fixr 1446 nagaan geessan bulchiinsa godina saba Oromoo ayyaanni kan nagaaf kan milkiisaniif haa ta'u jecha bakkeewwan hawwata turizimiin kan badhaate oomisha kuduraaf muduraatiif akkasumas gosa midhaanii garaagaraa oomishuuf biyyee gabbataaf haala qilleensaa mijataa kan qabdu bulchiinsa godina saba Oromoo koottaa waliin haamsoomsinu jedha investimantiif oomisha qonnaa tajaajila hoteelaaf turizimii mandaroota indastiriif qophaan mijeessinee isin eegaa jirra ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u Iid Mubaarak bulchiinsa godina saba Oromoo. Oromoo Walloo cunqursaa fi dhiibbaa waggoota dhibbaan lakkaa'amaniin irra ga'e jibbaan utuu hin taane jaalalaan mo'atee har'as saboota biroo waliin jiraataa jira. Kanaafis Walloon Itoophiyaa xiqqoodhaa jedhu jaarsoliin biyyaa. Walloon ofuma ishiitii fakkii Itoophiyaa amantaa garaagaraa qabdi. Sablammii garaagaraa qabdi. Aadaa garaagaraa qabdi. kun hundumti wal simatee wal jaalatee dhaga'umaan waliin jiraata. Amantiin tokko amantii biraan dhiibu aadaasa tokkodha aadaan kan biraadha hin dhiibu afaan kan biraan kan tokkodha ofirraan dhiibu wal jaalatee wal gargaaree dhaga'umaan waliin jiraata. Walloon fakkeenya jaalalaatiin mallattoo tokkummaa fi gootummaatis. Dargaggoon isaatis waan ummata keenya in dhagahaa dubbii maanguddoo in dhagahaa dubbii immoo abbooleen amantii jedhan in fudhata ummati keenya asirratti. Namni immoo maal seete wal kabaja namni keenya biyya kana keessatti akkitti wal kabajuu maal seete inni tokko amantii tokko tuquun barbaadu. Ani Ibrahim Muhammadin jedhama. Ibrahim Muhammad jettee yoo gaafatee namni beeku hin jiru. Ibrahim Argobbaati kan jedhamu. Sabi kiyyaa Argobbaadha. Jaarsolee kanaa wajjin bara 45 ol walumaan jiraan magaalaa kana keessatti. Wal jaalannee wal gargaarree inuu saba kan jedhu kana amma baruu jirani. Tuga wayyaanee dhufee kanumaa kan beekne ani zariin kiyya kana ani zariin zarii baluuti kan jedhu amma beekne malee ni tokkichuma wal jaalanna biyya jaalalaati waan liftuun amaara gawa waan liftuu maal jette
የቆላ ልጅ ሆነሽ ንግግር ባታውቂም ወሎዬ ነሽና ቶሎ ቶሎ ሳቂ ጀት ummanni walloo aadaaf amantaasaa walumaan kunuunfata sababa amantaaf aadaan hin dhiifamu sababa aadaanis amantaan hin dhiibamu iddoo gara garaatti amantaa fi aadaan kan walitti bu'uuf namatu dhugaa hin barbaanne beekte namni dhugaa waan hin barbaanneef siyaasni amantaa keessa gala amantaan siyaasa keessa gala aadaa amantaan aadaa keessa galee borca aadaan amantaa keessa galee borca maaliif namni dhugaadhaa miti kan barbaadu beekamtii barbaadaati kan jiru namni waan isaaf ta'u qofa barbaada namni waan ittiin beekamu qofa barbaada namni abbaan amantaa tokko gaarra gadi bahee haasaweetuma beekamuu barbaada nama wayii deeggaruu barbaada kanarraa wanni hin qabu warri walloo dhugaa qofa irratti hundaa'ee deema dhugaa irratti hundooftee deemta taanaan aadaan Oromoo seera uumamaati shari'aan amma nu ittiin bulla seerri ittiin bulla amantaan nu ittiin bulla jennee qabnus amantaan kamiyyuu yoo dhugaa irra deeme seera uumamaati. Jaarsoliin biyyaa abba gaar ta'uun nagaa buusuu fi hawaasa isaanii gaggeessuun tajaajilan kunneen aadaa walloo keessatti kabaja olaanaa qabuun seera abbaa ormaa eeganii dhaloota safuun qajeelchuun gumaa araarsuun eebbisanii qajeelchuu abaaranii milkaa'u kanaaf Oromoo walloo biratti abbaa gaarii jedhamu abba gaar. Nagaa biyya keetii daangaa kee akkamitti akka eeggattu ofii keetii keessatti akkamitti akka wajjin jiraattu seera tumanii seera fooyyessanii ni diriirsanii hojiirra oolchan. Seera kanatti immoo kan akka abbaa duulaa ta'ee fayyadu abbaa dhiiraa jedhama jira. Humni isaanii immoo isa. Gaafa namni daangaa darbee abbaa dhiiraa kana qabee adabaa irraa qalaa waan barbaadaniin adabanii seera mataasaa qaba. Haala barbaadameen adabama haala kanaa wajjin jiraatan jechuudha. Gaafa wal dhabe immoo gaafa namni wal dhabe immoo abba gaartu araarsa. Abba gaar immoo warra tolchaati. Abba gaar jira warra tolchaa jedhamanii. Abba gaar bakka lamatti hirama tokko abba gaar tolchaa jedhama tokko abba gaar dhiigaa jedhama inni dhiigaa warra wal dhiigse araarsa inni tolchaa immoo du'a masii godha eebbuma qofa jechuudha inni masii eebbisa eebbumaaf barbaada isaa manatti waammatteet eebba sii godhee si eebbisee deema inni dhiigan araarsa warri dhiiga araarsan jiru immoo abba gaaruma ta'anii jechuudha so damee qaba hundumtuu damee mataasaa qaba. Harki dargaggoo immoo kan ittiin bulu jira dargaggoo shamarranii fi dargaggoo waliin hin fuudhin hin heerumin seera hamilee jedhama jira sun immoo kan mataa of danda'e seera hamilee jedhama mataa of danda'ee ta'a seera mataa isaanii qabu waan ta'ee waan hundaafu kan tokkummaa kan akka eeggatan isaan godhe seera mataa ofii qaba Oromoon kun Oromaa kun jechuudha Oromoo walloo kun seera sana jaa hordofaniiti gaa tokkummaa eeggatanii kan as gaan. Nama jechuun nama keessaa namni gaarii jedhamu nama walitti araarsu waan ta'eef nama daa'imman gorsu waan ta'eef gorsaa araarsaa mootummaas akka mootummaatti kabajaa. Aadaa waliin jireenyaa lammileen amantaa fi aadaan sirnaan buluun mallattoo gootummaa ta'uun akkasumas araara buusuutiin walloon fakkeenya biyyaatiin dhimma biyyaas yoo dhaaman biyyi hunda dursitii jedhu. Nagaan jiraatuu kan dandeenyu biyya teenya tana yoo takka taane ati Amaara ati Argobba ati Oromoo iduu waliin hin jedhin kaayyoo adda addaa ergaa adda addaa biyya alaarraa nu kennamu iduu fudhatin biyya ture akka jeeqamtu warri barbaadu guddaa rakkinni biyya kanaa bishaanuma abbayaa kanaan kan ka'e achumarraa ka'e mata dhibba lama mata dhibba sadii hedduu kan nurratti hojjetuu jiran bitameeti kan nurratti addaan nu baasanii nuyi walakkaa keenya mootummaa irraa akka bahu akka mootummaa wal lolu akka dhukkaasa akka waan tokko waan hedduu waan Itoophiyaa guutuu keessatti beekamaa ta'e nurratti hojjetuu jiran kana keessaa bahuuf nuyi tokko taanee akkuma gaafa lola Adawaa tokko tahamee lolamee Adawaan cabsame tokko taanee biyya tana baraaruu biyya tana eeguu qabnaa. Kanaafuu maali ani dhaamsi uummata Itoophiyaatti wanni jedhu gosaa fi waa'ee xixiqqaa waa'ee adda addaati wal harkisuurra tokko taanee waan ammaan booda dhabne ammaan booda argatuuf tokkummaa keenya akka haarawatti jaaruu qabna. Harka wal qabannee gooxii keessatti warreebuu fi wal miidhuu odoon ta'in tokkummaa keenya cimsinee warra jiguu keenya barbaadu ofirraa dhiibnee angafummaa keenya guddina keenya bakka durii ture sanitti deebisuu qabna kan jedhuun dhaamsa qaba. As kibba wallootii qabee amma kaaba shawaatti
irra deemnee ammoo kana sooma kana keessa araarratti jira araarsaa jira ummata wal dide qotee bulaa wal dide walitti araarsaa jira dargaggoota isaanii waamnee abbootii keessan dhagaa jechaa jira mootummaan jiru mootummaa guddinaaf tattaafachaa jiru guddinaaf ka'aa jiru bulchiinsa jiruun ofuma keetti dura sirraa jenne rakkoon dhukkubni jiru qaama siyaasaa keessaan ka'a achirraa ka'eeti waan dhufu guutumti kan dhufu isin sirraawaa isin waliigala kan shawaatii fi kan keenya kun as kan jiru godinni kun waliigali waliin dhaabbadhu jenne deemaa jirra yeroo keessa jirutti beekuu qaba Oromoo sigale yeroo amma keessa jiru kanatti beekuun barbaachisaadha yeroon kun yeroo akkamiiti yeroon kun eenyu harka jira sigale abbaa yeroon kun harka jiru beekuun barbaachisaadha abbaa yeroon harka jiru beektu ta'e si harka jiraatu nama biraa harka jiraatu ganda harka jiraatu olla harka jiraatu beektu yoo ta'e yeroo sanatti fayyadamuu hin dandeessu gaafa si harka jirtuu fi gaafa nama harka jirtu akkaataan itti fayyadaman garaagaraa beekte gaafa namarraa kadhattee fudhattuu fi gaafa ofii keetii mana keetii baaftee itti fayyadamtu garaagara kanaaf yeroo kana mana kiyya jirti moo ollaa jirti moo yeroon eenyu harka jirti eessa jirti isa jedhu beekee Oromoon yeroo amma keessa jiru kanatti fayyadamuun barbaachisaadha isa jedhuun qabaanne. أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان جاء قمتشم بياتو يا رمضان شيطان اتهدمتو يا رمضان انجرو كان اتقيتو يا رمضان باتني ستكتاتو يا رمضان كان قلبين كيسا جفمتو يا رمضان ديري إراقل كليتو irra deebi'uudhaan baga jala bultii ayyaana Iidaal Fixir kan bara 2017 nagaan isin ga'e jenna. Hiyyobii Media for All ETV afaan Oromoo waliin ta'uudhaan ayyaana kana kabajuudhaaf magaalaa Finfinnee irraa kaanee bulchiinsa godina saba Oromoo magaalaa Kamiseetti argamneerra. Seenaa hedduu dhaggeeffataa jirtu jiruuf jireenya hawaasummaa dookumentarii keenya irraa waan baay'ee akka hubattan abdanna. Baatiin kun immoo baatii Ramadaanaati. Baatii Ramadaanaa keessaa sirna sadaqaa sirna waldeeggarsaa addaatu jira baatii qulqullaa'aa ta'uu isaatiin. Egaa magaalaa Finfinnee irraa kaanee yeroo dhufnutti uummata kanatti harka duwwaa deemna akkamittiin deemna baatii kana keessaa yoo maal qabanne deemna gaariidha jenneetu gara dhaabbata tokkotti gorre. Baankii Gadaa inni yaada kana yeroo dhiyeessinuuf tole isin wajjin hin deemna jedhaniitu gammachuudhaan nu simatanii waan qabnu garuu gara kaanii gara uummata walloo kana gaafa deemnu harka duwwaa hin nannu waan qabnu dhanni uummata kana bira dhaabachuu qabna ayyaana kana dhanni isaanii waliin kabajuu qabna jedhaniitu waan qaban fidatanii dhufanii uummata kana wajjin ayyaana kana waliin kabajuudhaaf Kamiseetti argamaniiru. Kana malees baankiin Gadaa sponsora keenya sadarkaa tokkoffaatii qophiin keenya haala kanaan bareedee akkasiin bira ga'uuf kanneen deeggaranidha baay'ee isaan galateeffanna. Amma immoo namoota deeggaramantu asitti argamee jira bakka kanatti deeggarsa kana kennuufiif jedhu isa isin biraan keenya baankichis hojiileen hojjetaa jiru asumaan tuttuqnee kan dabarru ta'a. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii yeroo gaarii qabaadha. Ahlan wa sahlan ya Ramadan أهلا وسهلا يا رمضان أهلا وسهلا يا رمضان جاء قمتشم بياتو يا رمضان شيطان اتهدمتو يا رمضان انجرو كان اتقيتو يا رمضان أيانا غارسني أتو بانكين غدا بانكي أمتا بلاتي أمتا ساتي أمتا بلان نابتي أمتا ساوند ديگرا نانو مغالا فنفني نانو سنت بانكو نهدون ديگرا جراني بانكين غدا مو أماني كامسي Atleast bira geenye maal jirtu maal keessa jirtu jennee bukkee dhaabbanne jedheetti kan dhufne kanaaf guddaa galatooma ayyaana gaarii isin haa ta'u uummanni keenya uummata misoomaatiin beekamaa ta'e uummata nageenyaan beekamaa ta'ee fi dinagdee isaatii damee baankii Gadaatiin waliin hojjechuudhaan magaalaa keenya bulchiinsa magaalaatiin alatti magaalota godina keenya keessa jiranis damee isaatii babal'isuudhaan akka godina saba keenyatti uummanni keenya baankii Gadaa wajjin akka dhaabbatu ergaa dabarsuun barbaada. Guyyaan inni irraa jalqabbiidha isaaniif. Walgargaarsi Oromoon hammataadha akka Oromummaatti baankiin kun hundeeffamuun jalqaba uummata argachuun qaba uummata dubbisuun qaba jedhaniiti Finfinnee irraa kaanii dhufanii gaafa dhufan harka qullaan dhufne haadholii keenya uummata keenya bira waan akka lammummaatti akka baankiitti iftaaraan qaqqabsiisuu qabna jedhanii sagantaa iftaaraatiif haala guyyaa irraatti waliin dabarsinuuf uummata keenyaaf waan danda'aniin jalqabbiidhaaf
akka ummatatti waan itti fayyadamuu dandeessan sagantaa iftaaraatiif waan qopheessan qabani kanas yaadanii dhufuu isaaniitiif kabajaa fi ulfinatti isaaniif mala baay'ee isaan galateeffanna. ji'a gammachuun baay'atu yaa ramadaan shayxaanni itti hidhamtu yaa ramadaan injiru kan itti gitu yaa ramadaan baatiin isatti qixxaatu. waan nagaa simbiraan dhabamini hoosisi hin tuqini eega baankii immoo baankii isa makka baafa'ii isa garuu hunda danda'u rabbiin nu haa godhu. Baankiin Gadaa gaafa hundaa'u ummataaf hundaa'e sabaaf hundaa'e. Kanaafuu duudhaa baankii Gadaa keessaa inni tokko waan ummata fakkaatu waan ummataaf malu qabatanii dhiyaachuun dirqama ta'aa jechuudha. Kanaaf baankiin Gadaa jalqaba yeroo hundaa irraa eegalee tajaajila seera shari'aa hordofee kennamu baankii keessatti tajaajila dharraa bilisaa jennu kan akka biyya keenyaatti beekamu kana qabanneeti kan hojii eegalle magaalaa Kamisee keessatti gaafa argamnu hawaasni as jiru irra caalaan hawaasa musliimaa ta'uu isaa hubanne hawaasa kana mootu akkuma fedhii isaaniitti akkuma fakkaattii isaaniitti tajaajila isaaniif malu qabanneeti kan dhiyaanne. Godina kana ijoollummaa qabee kan dhufedha 96 irraa qabee akka sadarkaa godinaatti hooggansa godinaa keessaati. Tokko ta'ee inni hojjetaa ture jechuudha. Kaammoo kan inni dhufe karaa baankii Gadaa bakka bu'eedha kan dhufe. Kanaaf miira guddaan natti dhaga'ama jechuudha. Gammachuu guddaatti natti dhaga'ama kana keessatti hirmaachuu koodhaaf deeggarsa baay'eetti barbaachisa uummata kana. Kanaaf nuti warruma kaaniifuu fakkeenya ta'uu qabna. Baankii Gadaa qofatu hin ta'in baankonni warri kaanis dhaabbileen garaagaraa jiru dhufanii uummata kana duukaa isaanillee dhaabbachuu qabu kan jedhu isaanillee bakka argisuudhaaf kan dhufne waan ta'eef kana keessatti wanti ta'aa jiru dhuguma dubbachuuf gaariidha qixxaawwan hundaatiin jechuudha. Jijjiiramni jira. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessani baga ayyaana Iid al-Fixraa kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Iid Mubaarak. Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guututti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa foddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaana soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan. Iid Mubaarak. Gadaa Al-Raayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa. Ayyaana gaarii. Harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya baga jala bultii ayyaan Iid al-Fixr bara 1446 nagaan geessan isiniin jenna. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa bulchiinsa godina saba Oromoo Walloo Kamiseetti argamnee jirra. Walloo hadaawwannu jenneetu kan kaane gama dinagdeen hawaasummaan aadaan seenaan Walloon maal fakkaatti jenneetu kaane dokumentari keenya waan seenaaf aadaa simbiraan keenya jirra. Amma immoo gama investimentiitiin gama turizimiitiin Walloon maal fakkaatti imalli Walloo daawwannutti fufee jira. Amma gara baadiyyaatti baana. Gara baadiyyaatti yoo baanu misooma investimentii irratti sochii akkamiitu jira kan jedhu salphaa karaa gabaabaa ta'een isin daawwachiifna. Imala keenya kanaan seenaarraa ka'ee uummanni Walloo jabaa ta'e kun dinagdee isaa ijaaruudhaan of tumsuudhaan abbootiin qabeenyaa biyya isaanii jaallachuudhaan biyya isaanii keessatti hojjechuu irratti maal fakkaatu kan jedhu simbiraan geenya. Ammallee Walloo jira. ji'a gammachuun baay'atu yaa ramadaan shayxaanni itti hidhamtu yaa ramadaan injiru kan itti gitu yaa ramadaan. Dachiin Walloo magariituu fi jiituu laggeeniin badhaatedha. Qonnaaf investimentiifis filatamtuu ta'uu isheetiin bona keessa kuduraa fi fuduraan oomisha jallisii ijatti tolan ooyiruu keessatti natti gorii namaan jedhu. Misooma qonnaa investimentiif kan oolan dachiin diriiraan qophaa'anii bulchiinsi godina saba Oromoo investoroota kottaa jechuun simachuutti jira. Lafa qonnaadhaaf ta'u gara hektaara 2000 ol qabna. Akkasumas lafa industiriidhaaf ta'u gara hektaara 500 ol qabna. Akkasumas tajaajilaafis kan ta'u gara hektaara 100 kan ta'u qabna. Kanaaf inni kun iddoo iddootti adda baasnee kilaastara kamiif ooluu danda'a? Maaliif ooluu danda'a?
kan da'u kan jedhu kana qoonnaadhaan adda baasnee kana qabannee jirra jecha. Warra sagantaa kana daawwataniif naannoon keenya nageenya waarawaa jira. Lafa investimantiif ta'ee qophaa'ee jira. Koottaatiin misoomsaa. Koottaa misoomaa. Isinis misoomtanis nuus misoomnee biyyattii sana hajijjiru. Ji'a gammachuun baay'atu yaa Ramadaan shayxaan itti hidhamtu yaa Ramadaan injiru kan itti gitu yaa Ramadaan baatiin isatti qixxaatu yaa Ramadaan kan qalbiin keessaa jifamtu. Egaa akkuma argitan mandara indaastirii magaalaa Kamiseeti kan daawwataa jirru. Indaastirii gurguddaan magaalaa kana keessatti ijaaramuuf akka jiruuf kun agarsiiftuudha. Indaastiriiwwan gurguddaa ta'anii hawaasa kan tajaajilan magaalaa kana keessatti akka isaan ijaaramuuf jiran hojii eegaluuf jiran argineerra. Sana bira darbee lafa qonnaaf ta'an qilleensa mijataa bishaan gahaa qaban lafa diriiroo jajjaboo argineetu kan nuti jirru. Walloon gama indaastiriitiin maal fakkaatti gama oomishaatiin maal fakkaatti isa jiru sin daawwachiisaa jirra. Irra deebi'uudhaan baga jalbultii ayyaana Iid al-Fixrii geessan jenna. Marhab ya Ramadaan ya marhaban bika ya Ramadaan wa ya marhaban bika ya Ramadaan. Akka bulchiinsa godina saba Oromootti mandarri indaastirii hundaa'uudhaan bu'uuraaleen misoomaa guutamanii jalqabbiin hojii investimentii gaarii mul'achaa jiraachuus daawwannee jirra. አሁን የምንገኘው የኬሚሴ ከተማ ኢንዱስትሪ መንደር ውስጥ ነው። amma mandara indaastirii magaalaa Kamisee keessatti argamna. Mandarri indaastirii kun hektaara 20 bal'ata. Abbootii qabeenyaa 28tiif kennamee baay'een isaanii ijaarsa eegalanii jiru. Warshaaleen lama ammoo ijaarsa xumuranii oomisha eegalaniiru. Haaluma wal fakkaatuun mandaroota indaastirii biroo hundeessuuf kanneen nu dandeessisan bakkeewwan biroo qopheessinee keenya jirra. Bakkeewwan akka Dawaa Caffaa, Magaalaa Baatii, Caffaa Roobiit, Sanbatee fi kanneen biroo keessatti mandaroota indaastirii hundeessuuf haalonni mijatoon akka jiran adda baafnee keenya jirra. Abbootiin qabeenyaa yeroo itti aanutti gara godina keenyaa yoo dhufan bakkaa fi haalli mijataan itti hojjetanii ofii isaanis biyya isaanis jijjiiran akka jiru hubachiisuun barbaada. Maqaan kiyya Muhammad Hussein Muhammadi. Warshaan keenya Laziz Duqeet Faabrikaa jedhama. Baga nagaan dhuftanii baga ayyaana Iid al-Fixriin nu geessan jedha. ፋብሪካችን ዱቄት ነው አሁን እያመረትን ያለ ነው። Warshaan keenya amma daakuu oomishaa jira. Itti aansee maashina buskitii fi makaroonii fichisiisaa jirra. Yeroo dhiyootti dhaabbatee hojii eegala. Naannoo keenyatti oomishni qamadii baay'inaan waan hin argamneef kanaan dura qamadii gargaarsaa oomishna. Baalee fi Arsii biyya alaarraas ni fichisiifna turre. Erga hojii eegallee waggaa arfaffaa qabanneerra. Hanqinaaleen dhiyeessii galteewwan oomishaa kan nu furamu yoo ta'e warshaaleen kunneen walqabatoo waan ta'aniif hojii milkooma qabu ta'a jennee abdanna. Ayyaana Iid al-Fixrii ilaalchisee wajjin argamuu keessaniif sin galatoomfanna. Baga wajjin geenyaan jedhee jira. Maalimee jalbultii irratti kan nuti argamnu asii isinoo qalataa jirtu akkam? Mono uummata as keessa hojjetoota gara 50tu jira as keessa uummata saniif ufoon qotiyoo gara 220tiin binnee qotiyoo san qallee ufoon hiraa fi huriif jira jechaadha. Kunoo qophiirra jiranii ufoon kan isaaniif qopheessinee isaaniif hiruuf qophiirra jirra. Iida kana kunoo dammaqsinee gaggeessuuf qophoofneera. Baga wajjin geenyaan jedha. Baay'ee kan namatti toludha. Egaa namoonni hojiilee gaggaarii raawwachuudhaan ayyaana irratti kan isaan beekamanii soomana irra ture baatii kan ammooti. Soomanni akkam tureme? Soomanni kun soomanni baranaa bareedaa rogaan bareedaa uummanni biyya keenyaa kun akka godina keenyaatti godinni keenya tuni uummanni ishii wal jaalatti walii naati wal jaalattis waan argattes immoo waliin geessi saniif jecha kun uummata keenyaaf iidarratti saraatanyoota as keessaatiifis illee kennina ganaaf moo warra ala jiruufis ganaa qallee gaaraan hirra waan akkasiiti dasitaadhaan dasnuun jedheetuma gaggeessinaa jedha. Baatiin Iyoobi Miidiyaa For All garasitti imalee baatii Ramadaanaa ta'uu isaatiin hojiileen gaggaarii sadaqaa gargaarsaa fi waliin jireenya hawaasaa osoo raawwatanii magaalaa Kamisee keessa turuudhaan daawwannee jirra. Ji'a gammachuun baay'atu yaa Ramadaan shayxaan itti hidhamtu yaa Ramadaan injiru kan itti gitu yaa Ramadaan baatiin isatti qixxaatu yaa Ramadaan kan qalbiin keessaa jifamtu yaa Ramadaan dilii irraa qulqullooftu yaa Ramadaan halkan sunnaa leelii dhaabbachuu yaa Ramadaan daandii toltu guyyuu saqqachuu yaa Ramadaan milkii baraagala akhiraa yaa Ramadaan dinkii sarara raaxaa bishaaraa yaa Ramadaan afamiidhaan guyyaa agabu yaa Ramadaan. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e
hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessani baga ayyaana Iidul Fixrii kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Eid Mubaarak. Gadaa Alraayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guutuutti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa fooddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaanaa soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan. Eid Mubaarak. Gadaa Alraayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa. Ayyaana gaarii. Baga ayyaana Iidul Fixrii 1446 nagaan geessan bulchiinsa godina saba Oromoo. Ayyaanni kan nagaaf kan milkiisaniif haa ta'u jecha bakkeewwan hawwata turizimiin kan badhaate oomisha kuduraaf muduraatiif akkasumas gosa midhaanii garaagaraa oomishuuf biyyee gabbataaf haala qilleensaa mijataa kan qabdu bulchiinsa godina saba Oromoo koottaa waliin haamsoomsinu jedha. Investimentiif oomisha qonnaa tajaajila hoteelaaf turizimii mandaroota indastiriif qophaa'an mijeessinee isin eegaa jirra. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Eid Mubaarak. Bulchiinsa godina saba Oromoo. Bakkeewwan seena qabeessa hedduutu godina bulchiinsa saba Oromoo kana keessatti argama. Isaan keessaa kan nuti amma isin beeksisuuf jennu masgiida Xurusiinaa jedhama. Masgiidni Xurusiinaa kuni masgiida seenaa uummata naannoo kanaa keessatti seenaa guddaa qabudha. Mukeewwan gurguddaa baachuudhaaf ulfaatan hedduudhaan faayamee tokkoosa hanga namoonni 500 kan baataniin kan ijaarame masgiida seena qabeessa kana biratti argamnee jira. Mee amma waa'ee masgiida kanaa isin biraan geenyaa hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ji'a gammachuun baay'atu ya Ramadan, shayxaanni itti hidhamtu. Namumatu baatee kiloomeetira 15 ta'a. Mukni sun bakka itti muramee itti geessame. Mukni suni baada lafarraa ka'ee ceekuu namaarra qubate hamma bakka san ga'utti lafan tuqu. Ummanni inni qonna qotuu jirus inuma dhaabaa fiigeetuma jala isheenaa. Inni karaa deemuu jirus mi'a isaadhaa tuwaaleetuma jala isheenaa aggama bakka san ga'ee lafa tuqa. Kun maal agarsiisa? Tokkummaa ummataa. Tokkummaa ummanni walloodhaa qabu. Cimina qabu. Wanni cimina amantii isaatiif jiru agarsiisa. Ya Ramadan, si keessa keeriifuu martisu. Ya Ramadan, hamdi isaa ka ajrii dachaadha. Ya Ramadan, makhluuqaaf rahmanni waadaadha. Ya Ramadan, marhab marhab. Ya Ramadan, ya marhaban bika. Ya Ramadan, marhab marhab. Ya Ramadan, ya marhaban bika. Ya Ramadan, ويا مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. amma immoo aanaa dawwee harawwaatti argamna. Ganda burraaqsaa jedhamu keessa masjiida burraaqsaa jedhamutti argamna. Masjiidni kun akka naannoo kanaatti kolleejjii amantaa islaamaa jedhamuudhaan beekama. Sababni isaas masjiida kanatti dhaloonni amantaa islaamaa haalaan baratanii asii ba'uudhaan hawaasa isaanii bakka itti tajaajilaa jiran waan ta'eef gama biraatiin kitaabolii seena qabeessa hedduutu masjiida kana keessatti argama. Masjiida kana seenneetu waa'ee kitaabota kana barnoota itti gaggeeffamu isin daawwachiifna. Nu faana tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أني مكانك يا محمد أمين بشير جدما الدون أما جركوني دوي هروا براكسا حريما براكسا جدما الرجرة bakka sheekni keenya dhihomatti nu jala kan dhaaran
abal fathii kan jedhaman ammallee maatii masaaniiti isaan na bukkee jiran kuni Muhammad Nuur kuni Ahmad Munawwar jedhama kuni Muhammad Nuur jedhama hedduu burraaqsa jedhamu kana kan jirru amma isinis baga nagahaan dhuftanii dawwee walloo jedhamu kuni bal'inaani kan jiru seenaan sheeka keenyaa kana seenaa isaanii wannin kaasuu barbaadu hedduu kana eegu qubatanii bara 56 akka bakka kanatti barsiisanii ummata wal jaalalaan akka wajjin jiraatu godhan bara 56 turaniiran as sheekichi keenya kuni kana guutuu warra waliin gahee barateeru jedhamanii ummata immoo akka wal jaalaluu fi akka wal araaramee taa'u baay'ee eelanii har'aan gahaniiranii ammallee kunoo ijoolleen isaanii wahuma kana zaraga'aa jiran. اللهم صل وسلم على ساق الأدرى محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على عبد الشكور محمد وآله اللهم صل وسلم على معي شرور محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على أبي بكر محمد وآله اللهم صل وسلم على أبي عمر محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على أبي الجهيدار محمد وآله اللهم صل وسلم على عثمان المهرور محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على عبد الشكور محمد وآله اللهم صل وسلم على معي شرور محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على شكله القمر محمد وآله اللهم صل وسلم على كرا مسجد براكساتي بغنا غان نفتن دكم براكسا جدما دو مسجد براكسا يچون ادخنا انا دو هراوا كيسبك كوني بغنا غان نفتني احمد جدما مچاساني صدفا داني امو منورين جدما اجا اكسان اتدفن ايساكي ايساكو enyurra qara'anii enyurra hundee qaba hundeen isaadha yoo asirratti barreeffanneerra isaanirraa ka'ee hanga nabi muhammaditti sallallahu alaihi wasallam adeema nama 42 irratti abbaa kiyyarra gahe isaan immoo caalaatti kan hojjechuun maaliif yaadatamu mee isaan waggaa 3 irraa qabee guyyaa takka kitaabaan adda bahanii beeku كتاب أمانتي دين الدفانين بين وجاجهتي وفي هركة ثانيتين قرآن جوزي صدمي وجاجهتي وفي كتابتني سار الصديفتان أشرح على كتابة تشيرني أنجي جرو ثانيت وجتك عبادة ونجرني بيها هل كان اسمه يوكان صلاته يوكان قرآن قرأه هل كان يوكان وجدت أسدي كان الربسان فوت يوجدتي وجاس كان مرة أولو قرآن حفظني رني قرآن هالكرام بو هالكيو ركتس وجا يركتس قرآن هالكساني رابو إنبيه جيرو ساني هالجوتو جوتوت وبسمني ساني أورمو ودو كيسا غرامي ألوني ساني سانسالتي أنتي دون ألوت ساني أبان سكاكيون ساتشوما gosa Oromooti bakka isaan salatti jedhamutti dhalatanii achitti guddatanii
Masjidi kun seenaa waggaa meeqa qabame? Masjidni seenaa waggaa 56 qabama. Dura masjida ciraatti taatu ijaarame. Itti aanee qorqorroon ijaarame. Ammallee itti aanee sunis dulloome. Qorqorroon akkas ijaarame mukaanii. Sunis dulloome. Amma immoo bifa kanaan bifa argaa jirtan kanaan bifa kanaan ijaaramu jira. Hin xumuramne. Xumuramuudhaaf ammoo ummata islaamaa hundaa barbaachisaa irratti nu hirmaattan. fedhii isaaniitii fi haalli isaanii gara itti deemu san ummanni bara 50 hamam kana keessa baratee wajjin ture kuni akkuma isaanii san wal jaalalaan fi wal guddisuun mootummaa wajjinis wal qabatee wahuma jaalala bal'isuu fi rooba jaalalaa namaa fidu godhuudhaan malee asitti bakka kanatti warri wal ajamaa jedhamee wal feeni lammanillee asi gizee dhufee is sodaata jecha waliin tuqu maal jennaan bakka araaraati jedhama kun bakka namni walitti araafamu malee bakka wal jibbaatii fi wal ajjeefamuu miti jedhama. Kanaafuu kitaaboleen kunis baay'inaan kanuma wanni isaan gochuu duranis kanuma uummanninis kan irraa baratu kanuma ammallee warri isaan barsiisanis baay'eetu jira. baratee bakka bakkatti barsiisaa jiru. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمني إثيوبيا كوني سلا نهي أدو والكبجني والجالني والكبني والقدسنا ترى أملي دامسي أني دبرسو نمني شيخ خنرة برومسان baay'ee bal'ina barumsaan qabu hin jiru uummanni hin beeka hamma Harar hamma Arusii hamma Jimmaallee hin beekama jecha barumsi isaanii bal'aa baay'ee barumsa qaban jecha beekama barumsa san qofa duun ta'in immoo hojiidhaan ammallee nuhis hojii isaanii san itti kufnee babal'isuu qabnaa kitaabolni kunillee gosa gosaan jiranii akka amma barumsa wanni irratti kuni ji'oogiraafii kuni saayinsii maali jettan kana gara fanni hammamii jedhama kan jiru kun guutuun asumatti amma kanuma keessa jira jecha. اللهم صل وسلم على سيدنا الأدرى محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل وسلم على عبد الشكور محمد وآله اللهم صل وسلم على معه شرور محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله اللهم صل
وسلم على أبي بكر محمد وآله اللهم صل وسلم على أبي عمر محمد وآله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan hordoftoota amantaa islaamaa maraan baga jala bultii ayyaana iidaal faxir kan bara 2017tiin nagaan isin ga'e jechuu barbaanna. Magaalaa Finfinnee irraa kaanee godina bulchiinsa saba Oromoo magaalaa Kamiseetti argamne sagantaa keenya kanaan sagantaa walloo hadaawwannu jedhu isin biraan ga'aa turreerra. Eeyyeegaa walloo hadaawwannu jennee yoo dhufnu aadaaf seenaa dinagdeef hawaasummaa investimentii fi turizimii addatti immoo baatii qulqullaa'aa baatii ramadaanaa keessaa dhufuu keenyaan sirnoota amantaa akkasumas manneen amantaa seena qabeessaa walloo keessatti argaman haalaan akkasiin daawwachiifne homaa shakkiin qabu. Ni deemna walloo jedhanii artistoonni hedduun walloon biyya jaalalaa ta'uuf seenaa guddaa kan qabduu fi bakkeewwan hawwata tuurizimiif investimentiif oolan akkuma kana walloo keessa wantoota jiran waa muraasa dookumentarii keenya keessatti isin biraan ga'uuf yaalleerra. Hiyyobii miidiyaa for all ETV afaan Oromoo waliin ta'uudhaan sagantaa qopheesse kana milkaa'ina isaatiif qaamoleen tumsan sadarkaa tokkoffaa ispoonsara keenya kan ta'e baankii dhaloota haaraa baankii keessan baankii gadaa guddisnee galateeffannaa. Sagantaa kana sadarkaa sadaffaadhaan ispoonsara kan nu godhe bulchiinsa godina saba Oromoo guddisnee galateeffannaa. Akkas jecha sagantaa keenya galgala kana asuma irratti xumurreerra waan nu waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Ammallee ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Soomaaf salanni keessan cimina amantii keessaniin kan milkaa'e waliif yaaduuf waliif qooduun keessan madaallii namummaan kan mirkanaa'e hordoftoota amantaa islaamaa hundi keessani baga ayyaana iidaal faxiraa kan bara 1446ffaan nagaan geessan isiniin jedha. Baankii Gadaa Eid Mubaarak Gadaa Alraayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa keenyaan dameelee guutummaan guututti tajaajila alarraa bilisaa akkasumas dameelee baankii Gadaa hundumaatti karaa fooddaa addaatiin isiniif dhiyeessa. Ji'a Ramadaanaa soomaaf salaataan dabarsitanii guyyaa guyyaan keerii dalagattanii har'a gammachuu olaanaan ayyaana yoo kabajattanii gammachuun keessan gammachuu keenya baga geessan. Eid Mubaarak Gadaa Alrayyaan tajaajila baankii alarraa bilisaa baankii Gadaa